Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo Aappii. Alhamdulillah naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maras nagaa'u. Daawwattootan kiyya viidiyoo irraa kana keessatti appilikeeshinii ajaa'ibaa tokkoon isiniif qabadhee dhufe. Aappiin kunis faayidaan isaadhaa maal jettanii yoo na gaafatan jechuudha. Namni tokko yoo bilbila keessan irratti aappii gargaraadhaa daawuloodii godhee bilbila isaatiin isin hordofu xiraate salphumatti namni yoo isin hordofu xiraate aappii kana fayyadamtanii beekuu dandeessu jechuudha. Yoo bilbilli keessan hordofamaa jiraate jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dirqamadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha achi booda all fayyadamtoota irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like share gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa daawuloodii godhatan description boxii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a. Description boxii jalaa liinkii argattanii liinkicha irratti kilikni gootan yeroo tokkoof. Egaa daawwattootaan kiyyaa achi booda haala kanaan weebsaayitii kanarra gassin fida. Achi booda faayidaa aappii kanaadhaa hedduudha asirraa dubbifachaa suutuma gaddeemuu dandeessan jechuudha. Asumarra gaddeemtaniituma. Asirra haala kanaan gaddeemtaniiti asirratti kan daawulood fayyadu jira. Irratti kilik gootanii. Achi booda laatuu haala kanaan pilaastorii irra sin fida. Achi booda yeroo daawuloodii godhattan oopinii gootan jechuudha. Achi booda haala kanaan halluu gootanii eeyyama kan ta'aniifi. Achi booda ammallee OK gootanii. Achi booda ammallee seetingii keessa hin ta'aniiti. Formeeshinii isaadhaa kana eeyyama kan ta'aniif jechuudha. Haala kanaan kan akkatti oonii gootanii. Achi booda aappiin haala kanaan isiniif banama jechuudha isinii galee. Achi booda yeroo haala kanaan isiniif bana jechuudha asirratti ayikoonii seetingii irratti kilikni gootu. Achi booda kana hundumaa oonii gootan jechuudha isinii galee. Haala kanaan oonii gootan akka inni yeroo namni isin hordofutti jiraate notifiikeeshinii isiniif ergu jechuudha isinii galee. Miliikata tokko akka isin agarsiisuufi. Achi booda yeroo haala kanaan hundumaa oonii gootan jechuudha yeroo tokkoof duuba ni deebitanii. Beekama. Achi booda asirratti kilik gootanii. Achi booda haala kanaan isiniif daraadara jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyya asirratti wanni beekuu qabdan jechuudha. Namni tokko yeroo isin hordofu bilbila keessan irratti waa daawuloodii godha jechuudha isinii galee. Waa daawuloodii godheetti imeelaan wal qabsiisee isin hordofa jechuudha. Amma yoo namni kaameraadhaan isin hordofutti jiraates yoo namni immoo sagalee keessan dhaggeeffatuudhaaf yookiin sagalee keessan isin hordofutti jiraates hundumaa isiniif baasa jechuudha asirratti akkuma asirratti argaatan masarratti daraadaree jira jechuudha isinii galee. Amma isin haalli itti beekuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf namni kaameraan isin hordofutti yoo jiraate asirratti kaameraa kana kilik gootanii ilaaltan jechuudha. Yoo namni isin hordofutti jiraate as jalatti daraadaree isiniif baasa jechuudha isinii galee. Ammallee bakka sagalee kana sagalee keessa namni dhaggeeffatu yoo jiraate asirratti kilik gootan makrofoon fayyadamuudhaatti makrofoon poon kanarratti jechuudha. Achi booda haala kanaan isiniif daraadara. Amma garuu ani waan hin jirreef waan tokko naaf hin baafne jechuudha isinii galee. Achi booda jechuudha haalli itti beekuu dandeessan asirratti kan oofii fi ooniin inni jirti jechuudha. Tana oonii gootan jechuudha isinii galee. Yeroo haala kanaan oonii gootan jechuudha. Haala kanaan ija namaadhaa matarratti isiniif baasa jechuudha isinii galee. Yeroo namni isin hordofu amma fakkeenyaaf nama dubbeen waan sagalee waraabu turuuf ija baasa jechuudha. Yeroo namni tokko yoo sagalee keessan dhaggeeffatu jiraate xawwaalii fakkiin ijaadha asirratti isiniif baasa jechuudha. Akkasuma yoo kaameraan namni isin ilaalutti jiraates xawwaalii wanneen iji fakkaatun yookiin iji tuni baate jechuudha isinii galee. Yoo tuni baate yoo ijattiin tuni osoo isin waan takka hin godhin osoo isin waan takka hin fayyadamin baate jechuudha namni isin hordofu ture jechuudha isinii galee. Iji tuni baanaan namni isin hordofu ture jechuudha. Isinii galuu jiraame. Kanaafuu haala kanaan salphumatti wantoota isin hordofan yookiin namoota bilbila keessan irratti waa daawuloodii godhanii waan gargaraadhaatiin karaa gargaraatiin isin hordofan jechuudha. Salphumatti aappii kana fayyadamtanii aappiin kun buluuka isinirraa godhee yookiin ammoo isin beessa jechuudha isinii galee. Haala kanaan namni yoo isin hordofu jiraate beekuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii galee jettana abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dabalataadha. Barumsa birootti naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.